Komii kaampaanii Safaariikoom Itoophiyaa irratti ka'aa jiru laalchisee mariin paanaalii hayyoota hirmaachise istiidiyoo muummee FIB caffee mudaatti geggeeffamee jira. Safaariikoom mirga walqixxummaa sabaaf sablammoota biyyattii eeguu dhabuudhaan komii sarratti ka'ee jiru sirreessuu akka qabu hayyoonni kunneen dhaamanii jiru. Abboomaa Qaasoo hordofeera. Komii dhaabbataa Safaariikoom irratti karaa miidiyaa hawaasaatiin nagamaa ture giddu galeessa godhachuudhaan Televiziyoonni FIB marii paanaalii hayyootaan qopheessuudhaan irratti hayyootii fi ogeeyyiin garaagaraa irratti hirmaatanii jiru. Maricha irratti dhaabbanni Safaariikoom Itoophiyaa biyya sirna federaalizimiin bulchuu fi daayivarsiitiin aadaa ishee ta'ee fi saba baay'ina uummataanis ta'e bal'ina lafaatiin guddaa ta'e Oromoo mufachiisuu cinatti heera biyyattii cabsuu isaa ogeeyyiin seeraa marii paanaalii kana irratti hirmaatan kaasanii jiru. Dhaabbanni kun heera keessaa keeta 5 cabseera, keeta 8 cabseera, keeta 25 cabseera. Eegga saba tokko qofa walitti qabee qacara taanaani tokko heera mootummaa biyya kanaa kabajeen jiru jechuudha. Lama seera ittiin biyya kana galerre seera investimentii kabajeen jiru jechuudha. Ogeessi dinagdee marii paanaalii kana irratti argame Dr. Guutaa Teessoodhaan wanti dhaabbanni Safaariikoom amma raawwate gochaawwan dhaabbileen gama biraa yeroo dheeraadhaaf biyya kana keessatti lafa fudhachuudhaan raawwataa turan keessaa isaan ifa baay'ee mul'ate akka ta'es yaadachiisanii jiru. Kan wanti Safaariikoomii keessatti dhalate kun by the way waanuma biyya kana keessa jirutu karaa Safaariikoomii gadi ba'e malee kuwa haaraa miti. Siistemiin dinagdee biyya kana akkamiin faankshanii godhaa jira isa jedhu baay'ee hatama, baay'ee aqaaqama, gartuu yaraadhaan kan hojjetamuu fi faayidaa hidhata qabu qofaadhaan kan deemu ta'uusaa Safaariikoom dhaabbata biyya laasaa ta'eef gadi baasii kan taasisudha jechaadha. Dhaabbanni Safaariikoom magaalaa guddittii Oromiyaa fi teessoo mootummaa federaalaa kan taate Finfinnee dabalatee guutuu Oromiyaa keessatti hojiiwwan hojjetuu fi Oromiyaa fakkaachuun osoo qabu dhaabbilee Oromiyaa ofirraatiin lagataa jiraachuun marii paanaalii kanarratti ogeessotii miidiyaa itti dabaluudhaan kaasanii jiru. Dhaabbileen Oromoo kamuu xiqqaasa ta'u guddaa har'as kan uumame miiliyoona 350 kapaasitii amma naga'u yoo itti kennite namni kamuu Hooliwud irraa nama fiddee hojjechiisuu dandeessa waan baay'ee salphaadha. Kapaasitii sana warri duraan argates sirnuma amma dubbachaa jirru kanatu kapaasitii sana uumeef eenyutu eenyu dhimma dhaabbilee nama tokko nama lamaa miti. Kana qofa miti. Baankilee isaan wajjiniin hojjechuu barbaadan, baankilee Oromoo wajjin hojjechuun barbaadan. Maaliif jennaan baankilee isaan hojjechuu barbaadan ebelu wajjin hojjedhaa jedhanii baankota Oromoo akka dogoggoraallee maallaqa itti galche ajajaa jiru jechuudha. Afaan Oromootiin hojjechuudhaaf warra fedhii hin qabne baankota Oromiyaa lookaaliidha. Warra lookaaliidha jedhanii baankonni Oromiyaa haqamaniiru jechuudha dhaabbaticha keessatti akka ingeejin goone. Magaalota garaagaraa keessatti afaan hojiidha, namni hojiidha, wantoonni hojjetamaa jiran wantoota guutumaan guututti sadarkaa federaalaatitti illee hojiirra oolchuuf nama saalfachiisu. Federaalattuu gaheen nu barbaannu nuuf kennamuu qaba gaafii uummanni gaafataa jiru istiil irra deebi'aa jirti jechuudha jarattiin. Dhaabbanni Safaariikoom komii uummataa kanaaf deebii kennuudhaaf hayyamamaa akka ta'u marii paanaalii kanarratti hayyootiin kan kaasan yoo ta'u uummanni Oromoos dhaabbilee jibbaa fi fedhii uummata Oromoodhaa hin qabaanne irratti qabsoo taasisuun cimsee itti fufuu akka qabullee hayyootiin yaadachiisanii jiru. Jaarmiyaalee dinagdee guguddaatu jira Oromiyaa keessa. Ani Itoophiyaan qabdu irra guddaan Oromiyaa jira. Lafa Oromiyaa irra jira. Qilleensa Oromiyaatti, lafa Oromiyaatti, bishaan Oromiyaa irratti dhimma ba'ee warra guguddateedha. Oromoon garuu keessaa qoonni isaa baay'ee xiqqaadha. Qabeenyi silaa lafaaf qilleensa caalu hin jiru. Warri abbaa qabeenya kana keessaa dhiibamaadha. Jabana kana ka dhufe miti, bara kana ka dhufe miti. Itoophiyaa dhumti gaafa uumamte jalqabdee Oromoo akkasitti tolchite akkasitti ilaalte dhiibde jechuudha. Oromoon haga qoricha isa dhumaa argatutti falmachuu qaba warra xixiqqaa kana. Ofirraa falmachuu qaba. Jaarmiyaa kanas ofirraa falmachuu qaba. Yaadii marii kanas Safaariikoomiin mormuuf akka hin taane beekamuu qaba. Garuu namoota saba kana halagaa godhanii keessumatti saba Oromoo kana dhiibanii saba Oromootii fi uummata bal'aa kanaaf uummata Safaariikoomiin jaallatu kanaaf Safaariikoomiin gidduu galan kana
mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa aktivistoota qaamota wanti Oromoon ilaallata jedhan biyya keessaa biyya alaa wajjin waltaanee akka isaan gidduu kanaa ba'an gochuu irratti wal cina dhaabbachuu qabna jedhuun qaba. Gaaffiin uummata Oromoodhaan lammiilee Itoophiyaa sabaa fi sab-lammiin Safaariikoom keessaa maaf qacaraman jechuuti otoo hin taane qacaramuun kun sabaa fi sab-lammii biyyattii keessa jiran hundumaa giddu galeessaa godhachuu akka qabu hayyootii marii paanaalii irratti kan kaasan guutam. Ijoolleen Oromootis hiree jiru irratti akkaataa danda'amiin seenuudhaaf yaaluu akka qabanis hayyootiin dubbatanii jiru. Dinagdee wayyaa'uu keenya carraa hojii uumuu keenya hidhata gabaa naannoo jiru gartee gabaa keessatti backward linkage forward linkage jira sisteemii dinagdee tokko kan sossoosu isa kana keessaa dhabnee jennaan Oromoon akkuma sila durii kaasee dinagdee keessaa dhiibamaa dhufe isa hammaataatu dhufaa jecha isa kan akka hin taanee fi hanga dhumaatti duukaa bu'anii falmachuuf irratti hojjechuun carraa dhufe kanattis nus dhiibbannee seenuu nurra jira har'a yeroo baay'ee maaltu mul'ata nawaamuu didanii discriminatii na godhani no kan ittatame seenam kan wal'aansoon seenam kan bifa inni barbaadutti of adjasti godhame seenam. Xumurratti hooggansi biyyattiidhaan dhimmi komii uummataa kanarratti deebii barbaachisaa deebisuudhaaf mootummaanis geessaa baachuu akka qabu marii paanaalii televezyiiniin FIB'dhaan qopheesseen gaafatanii jiru. Dhaabbanni Safaarikoomis keessoo isaa deebi'ee qulqulleessuu akka qabullee hayyootiin kun yaadachiisanii jiru. Akkaataa itti gaafatamummaa boordiitiin muummeen ministeeraa akkaataa gumii investimentii biyya kanaatiin ammas muummeen ministeeraa itti gaafatamtoonni deeksii dhimma naannoolee warri ta'an mootummaan naannoo Oromiyaa national security keessatti dhimmi diinagdee dhimmi kun sanyii tokko irratti ijaaramee institutionii kana balleessuudhaaf waan ta'eef miidhuudhaaf waan ta'eef kun immoo miidhaa uummata irrattis biyya irrattis institutionii kana irrattis geessisa waan ta'eef jarreen kun akka dhaaban waamicha dabarsa.